الرئيس قامت شو بربادين. أيه. نمولي وسما ولينا سوينو خلاص ورقين الكتي ورقين الرافقتي. أيه. قافة ورقين الرافقتي بدين أفر هرد قافة زنان نما برافو دي قلين. أيه. ورقين أول ملينا هم فيني خلاص أنا ما توي بسي دوكر الرأي ورقين تدركي ورقين نكاهي داني. إني قاهو بلي أفوري فودي جنان كذا ويقفوا دفو دلي يورا نولا دانو بيرا قلني خلاص ور اللي وانين تاني كينك تأسيماني خلاص إيقا كيلي دي مجدي أما لينا مبراو صوتو قنقرة سنين كافتين تبرا فودي تا لما تفودي تنا مالي الليمو إيه تنرى فودي تنا مالي اللي لما تلي تبرا فودي ما شاء الله أيه. akkasumatti sanillee akkuma godhe biraa baafate sanillee gate. Tasirra fuudhe sanillee biraa baafate. Lachuu gatee biraa baafate amma takkatti galee ammaaf ammootu yoo ani waan hin feeneef yoo xiqqaate ni kennisu waggaa 5. Ayyee. Waggaa 5 kana keessatti kalaas salaama irratti hin qara'u salaama irratti hin qara'u waan kana hin jedhuun isan hin jedhuun inni kaanarraa buusi kalaas hin danda'amu. Jedheen anta rabboo maatiifillee tanamaatiifillee naan taane kalaas narraa buusi jennaan didee akkanumatti lafa mara kanaafuu didi kanarratti waan inni jedhe hunda guutaa hin jiru yookaan kalaama isaatu dhagu yookaan sagalee isaatu dhagahee salaama isaatu qara'aa hin jiru dilii tana isan narraa qoodamamoo anatu irraa qoodamaa ishiin jechuu barbaada. Ati amma maadaama niitii isaa taateen kaasilaa yoo waan biraa akka jettu kana agartee rakkoo fuudhaatii fi ka isa jibbuu dhabdee waan biraatiif kan irraa jibbitu taate kaasun akkasii yoo immoo fuudhaaf ka isa jibbitu taate ni dilooyta. Immoo tuutaan illee fuudhee bulima afuritti taan illee fuudhee lachuu gatee biraa deeme jechuun kan kee kun illee nama akkamiin isaallee nama shakkisiisa. Immoo nama sanillee wal dhabuu danda'a. Akkasii maraafuu gara tokkotti ba'uun kan kee bareeda yoo agartee ka waliin jireenya kan feene taate nikaa isaa qabattee jechuurra yoo immootu gara jaaroleetii fi waan adda addaatiin rakkoo inni hin qaba jettu kana furmaanni ka argamu taate garasiin furmaata gootanii akkasitti gadi dhaabachuun barbaachisa. Yookaan qaalii isaa diduun waan inni siin jedhe diduun haala kanatti akkanatti hin ta'u. Kara qaadiitiin illee mokoranii yoo amma namni warra jaarsaa itti fideetiin hin jedhu hin dheessa kalaas qanii jaarsummaa itti qaban san hin dheessa inni kara biraa deema. Kanaafiyyuu kara qaadiitiin illee mokorannaan nama biyya hin jirre biyyaan baa jira. Ati ofirraa buusuu murteessitee jirta jechuun. Laa hin fedhu wallaahi kalaas ofirraa buusuu murteessee jira. Kanaafiyyuu didi mataan akkamitti isan irraa qoodamu ana irraa qoodamaa kan jedhu xiqqoo ishiin sodaachiftee jiruun. Ayyee inshaallah mee shayni haa seenaniiti hin gaafannaa kaya as gubbarratti dhageeffatta. Yallaa ishee ta'ee rakkoon qabu. Ayyee. Waalaikum salaam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ad-dunya wal akhirah. Wa iyyak inshaallah. Ayyee sheeka dhiyaadha. Gaafii dura jirtu gaafannaa obboleewwan dhihaadha. Sheesheenii fi invite walii godhuu hin irraanfatina. Gaafiin kun durillee gaggaafatame immoo hedduu deddeebi'ee gaggaafatamuu jira. Takkaana waan jettu nama lama gaafiin gargarii dhufte fi immoo takkuma. Takka jaartii dullatti irraa faazaa jijjiiraa haala kanaan haraamnaan jedhanii mallaqa sana akkam godhaa jetti. Takka mootuu dhufee mana agartee tokkotti qaxaramee ana achi jiru koronaan kun nutti dhufeeti haati ijoollee fayyaan qabdu akiliinsii sirrii waan hin ta'iniif jecha namoota irraa dhiqee tajaajila akkasumatti duuba faazallee anuma irraa jijjiiraa tanallee akkamii achi dalaguun kiyyaa achii baay'inaan immoo amma yeroo bahanii miti gara dhaquu danda'u hin jiru mallayni kiyya sun akkam taha kana gaafata.
Gaaffiin isaanii labinuuf takkuma jechuudha. Takkuma garuu tokko deemti dullatti maa fi xaqileen qabni ta'uu malee. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلين كينيا مرحبا بكم أهلا وسهلا سن الجنة كما دي بساك السني بإذن تبارك وتعالى ومنه يعني قوله هلا شير ولي قد أبو بايت والقدع تاساسين دوبا بلين كينيا ولما قالت ربين قرت جدو ديراتي في جدو دبرتو تاتيتس كبجا كاي تجرا دبرتي جدوس كبجا كاي كبا ديرا جدوس كبجا كاي كبا جچودا نما هند جدو ربين كبجا كو بادا كاي jaarsaaf jaartii qofa rabbi hambise namni gartee qaama olii kasaalaa arguu danda'u yookaan tuquu danda'u jaarsaaf jaartii qofa rabbi hambise jechuudha. Wanni kana malee jiru ammoo baaba daruuraati baaba rakkooti malee karaa biraatti hin argannu jechuudha. Sababa rakkinaatiif yoo gartee akka dooktaraa fa'aa ta'anii fakkeenyaaf yaalaaf kaajamsiisu taate haala akkasii sanitti ni danda'ama jenna. Ammoo keessin jettan kun jechuudha waan jennu gartee namni tokko ka dura yeroo namni tokko rakkate nama sanitti ka dhiyaachuu qabu gama obraa isaa arguudhatti aqaariba isaati aanaa isaati jedhani sanitti aansee yoo ammoo aanaa saniif kan mijooyne taate namoota gartee dhiira dhiiratti dubra dubartitti haala kanaan keeffatuun من دفتون ندان دامجاني والله أعلم بالصواب. هلو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أقامي كيف؟ الحمد لله كيري كم؟ والله يقافي لما ويقا بديتكما. غافين تكتما. مراسو ما قولها تديكولا. namuuti xiqqoo maydhaabee itti guddoo gaafa dheeree namni itti seenu hin jiru. Gaafii akkana jetti nama wayiitu kiristaana ta'ee inni muslima nama kiristaana takka hojii osoo jiraate onni kun najisa moo akkam godhuu qaba inni sun jecha barbaade nama wayiitu moo waan naan jedhe marraa 7 dhiqatanii naan jedhe namni kiristaana hojii odoo jiraatan sanirra wal mormine isiin takka kabiraa ammoo namni tokko amma odoo salaatu namni tokko kattamboo nyaatu jiraami waraqaan kiisii kaa'atee ittiin salaate wanni kun haraama moo akkami? Ayyee ka duraa ka kaafira waliin jiraate jettu kun sila niitii isaati moo akka niitiitti moo zinama akkana? Baadiyyaatti wajjin haa jiraatu jedhe inni masale nama shamara dhiira yoo jiraatte. Taraa 7 dhiqatti jedhe. Namni biraa akkas naan jedhani garuu qabatamaan nama irraa hin dhageenye. Ayyee dhageeffadhu ayyee. Ayyee. Zinaan kaafiraati beeku musliimaa. Bismillaahi rahmaani rahiim. Obboleessa keenya gaafatuu fi waa baratuun barbaachisaadha. Gaafatte jenna. Namni tokko yeroo gartee warra ofii tokkotti dabalame dhiqatuun isarra dirqama. Yoo gartee nama biroo gumnummaadhaan haraaminaan is dabalame hoo waan jedhamu jechuudha. Suni dhiqatuu biras dabree adabbiitu jira. Garuu gartee dhiqatuun kun taraa gasii dhiqata wanni jedhamu hin kaayamne dhiqannaan tokkuma jenna. Kanaafuu taraa 7 ta'ee 10 ta'ee 5 ta'ee kan amma haasamu kun hin jiru jenna. Barakallahu fiik. Ayyee gaafiin biraata jirtu buleettiin teenya takka waan jettu jaarsi kiyya na kadhatee ana nikaa hidhatee gaaf bulii akunii biraan irra fuudheetti. Anaan immoo wal biraan geennee eega sanillee waliin hin turre biraa irra fuudhee sanillee akkasuma taanarra fuudhe sanillee gatee biraa kute sadaffaa sanillee gatee biraa kute ani immoo biyya biraa jira ofii nikaa isaatiin jira inni gadhaabbannaan qabu wal dhabneetiin jirra ammaan qaalii isaan godhu
kanaaf jecha ni dilaayaa. Bismillahirrahmanirrahim. Buleessi teenya jaarsii kee yoo rabbi laaffisee fi guyyaa rabbii fuudhaa oolesi waan jennu hin qabnu yoo ammoo gartee kanumarra fiigee nama lakkaawaa oolu taate taan fuudhee taan har'a fuudhee boruu hiikuu ta biroo fuudhuu sanis fuudhee boruu hiikuu ta biroo fuudhuu suni fuudhan jedhamu suni waan biraati ceceensa biraa jedhama duuba akka hundattuu waan siin jennu ati eeganii kaasirraa qabaate inni fuudhuun taanis fuudhuun qaalii isaa akka tiddu siin goosisu ajajni isaa waan keenya isaa sirra jiruun waan inni waan haraamitti sin ajajiniin ajajni isaa dirqama sirratti jenna. Barakallahu fiik. Hello Muhammad. Hello, dhagayamaan jiru? Dhagayamu? Hello. Hello, assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullah. Nadirtani ustaz akkam? Khayri alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz gaafii tokkoon qaba. Ayyee gaafii lammataa maal gaafatti gurbaan sun? Gaafatee jira. Ayyee. Gaafiin sunis akkana jetti mucaa tokkoon dura wal jaalannee turree eegas walitti dabalamne osuma maatiin keenya hin jaalatin. Ayyee. Eegas erga walitti dabalamne ani mucaa kanaa fi ani waliif durboota jechuudha. Ayyee. Akira oduma maatiin keenya fedhini walitti dabalamne booda anis yeroo sanitti biyya kanallee hin jiru. Ishee wayii gaafadhee jennaan akkamii wantichi kun hin ta'a. Ani durbicha kiyya jaaladhee jira. Abbaan kiyyaa haati isaa obboleeyyanii ta'a jedhee gaafadhee jennaan dubbiin qabdu hin ta'a naan jedhan. Ayyee. Achumaan bakka itti seennee osuma maatiin kiyyaayyuu didanii maatiin kiyya osuma quban qabaatanii durammoo ani akkanatti rabbirraallee hin badaan. Zinaa dalagaa soliin jiraadhu waan ta'eef yoo jaalatte na fuudhi malee ani akkanatti zinaan irratti hin galaytu jedhee wal dinne. Ayyee. Achumarraan bakka ani didee jennaan booda namni biraallee maatii kiyya kadhaa dhufanii jennaan akkasumaan uummanni na godhee hin beeku ani kadhaan maatii kiyyatti deddeebi'ee jennaan booda achumaan akkuma na godhee hin beeku bakka na fudhate jechuudha. Na fudhatee erga wal fuunee maatiin isaanii hindidanii maatiin kiyyas hindidanii warri hundinuu jedhanii akkanatti jedhanii bakka anatu jaalatee isaan na jaalatee nikaa zinaa tokko hin jallatnee nikaa hidhaa jennaan maatiin hindidanii bakka balaaleffataniituma didanii jennaan bakka akkasumatti itti fuufne anillee illitti warraatiif jedhee isarraa hin deebine innis narraa hin deebine akkasumatti itti fuufne nu hunduu nikaallee hidhuu didanii dileen kun isinirratti malee ani gahee heerumee isinirratti malee anarra osoo hin ta'in akka boru isinitti dilooytan beekaa jedheeti akkasumatti illikima warraatiif maatii kiyyaatiisanis irraa deebuu diddee warris osuma nan dubbisin akkasumatti anis warran dubbisu warris nan dubbisu gadi jedhanii na kadhatanii anis lama hin heerumuu ani ilmoo intalaatti jedhee hin didee booda na kadhatanii na iddibbaatanii na dhiisanii anis akkasumatti dhiisee guyyaa kaan eeguma tasaa ta'ee erga warris na dubbisuu didanii anis morka warraatiif erga ka'ee qilee seenee amma immoo deemee biyya Arabaa deemee jiru jijjiiradha jedhee guyyaa kaan biyya Arabaa kana poroosesii eegalee akira ni dhagamaa mishee. Qaceela dhagamu. Achirraa bakka poroosesii erga eegalee booda ka'eetti jedhamtu deemu. Erga biyya Arabaa deemee usuun deeminiin dura
ani biizaan naa dhufee jennaan bakka erga osoo nikaanaan hedhini deemaa jira kunoo waa hundallee isinii gizee duraallee nikaanaa hidhaa isiniin jedhu diddanii amma taaggasii taa'e kanaafuu ammallee dileen anarra hin jiru isinirra jira waan ta'eef erga nikaanaa hidhu diddanii deemaarra jennaani oduma aniif mucichi waliin jirru biizaan dhufee jennaan dafanii nikaa hidhani. Akira erga nikaa hidhanii amma achi asii yoo dhagahu nikaan kun akka biyyaa bee jechuu yeroo sani waa hundaafuu maatiin kennallee amantiillee akkana babal'atee hin jiru nutis akkasitti waa hin beeknu oduma aniifin wal bira jiru nikaan kun hidhame. Amma yoo achas aga ijjinaa banamtee sooshaal miidiyaa kanarrallee irrallee ilaalee garee adda addaa ustaazota sheekota adda addaa jala deemee dhageeffadhe yoo jedhu nikaan kun intalli takkaaf dhiirri tokko zinaa yoo walirratti dalaganii achi kaanii nikaan hidhamee nikaan sun haraami jedhan haga ji'a tokko yookaan 2 yookaan 3 fageeffamutti. Dhagaatanii? Qaceelas dhagaa. Zinaan suni haga ji'a tokko nikaan suni kan ta'u haraama haga saffisiin adda fageeffamtutti yookaan ji'a tokko yookaan ji'a 2 haa taatu jedhanii amma akka dhagahutti ustaazotaa fi sheekota jalaallee. Waan san keessatti amma maatiin kiyya yogguu nikaa hidhan sani akkanumaan bakka haaluma ariifannamaatiif nikaa osoo hin jedhamne ariifataniitumaan bakka haa ta'u jedhaniituma hidhani odoo sheekni wii hin jiraatin maatii kenna nama muraasa waamanii obboleessa kiyya akkas abbeeraa kiyya nama tokko waamanii warra keessaa oduma hin jaalatin jechuudha oduma hin jaalatin erga deemaa jiraatte jedhanii nikaa sana akkas godhani nikaa sana hidhani. Mee nikaa saniif yoo anarra maaltu jiraata? Abbaa namicha anitti heerume kanallee innillee hin abaare abbaan isaallee hin abaare ilma isaa kana. Mee anarra maaltu jiraata ustaaz? Ani dhiisuufis mucaa kana dhiisuufis hin qabne haa ta'u illikuma warraa kanaatiif akka dhiisu hin dhabee nikaa kanas yookaan sheeka tokko nikaa kana akka fakkeenyatti hin argaan naannoo keenyatti illee hin argaa nama wal fuudhuuf walitti heerumullee hin argaa akkaataa nikaa itti hidhanillee hin argaa. Nikaan gaafsan anaa hidhameef nikaan namoota kaawwaniif hidhamu yoo wal bira qabee ilaalu baay'ee tokko waladda walitti dhiyaatu. Fakkeenyaaf nikaa nama kaawwanii yoo hidhani sheeka waamanii isaafisii teessisanii uraan harka qabatanii waan hunda jedhanii akkasitti nikaa hidhan. Amma immoo gaafa nikaan keessun hidhamu sheekas hin waamne waan akkas hin goone saatti jedhanii ufumaa ofiitti waa wayii jedhanii ka'ani. Anama bakka sanatti garaan hanqate. Dura sanuun ga'uun. Bakka sanatti garaan hanqate. Ati amma kaakas walii yaaman san dadhaata hin taane jetteeti gad hin jabeessine. Hidda ittiin goone dubbii kun ta'u meeshee maal irra nikaan hiitanii maal naa gootanii hin ta'u nikaan keessan yoo deebitan irra deebi'aa hidhaa yookaan idili isinumarra jiraatti. Ana gammaattis haraama hojjetaa jira jedheen amma mucaa sunis hagaan biyya sanii galee innis deebi'ee biyya Arabaa deemee haganis biyya Arabaa deeme ganaa biyya sana dalasiisee an hin dhufee. Hagammatis ani bakka akkasii wal fedha isaanis innillee maan nikaan lama hidhamu hin ta'anaan jedha. Anammoo nikaan kun hin ta'u nikaan kiyyaaf kanama kaawwanii garaagaraa tokkoo miti hin ta'u nikaan kun yoo hin ta'a jette deebsii dhiqabira yoo hin ta'u jette hin barbaadu jedhee akkasii wal fedha maatiin illee nikaan lama hin hidhamu naan jedha nama maatiin illee nikaan sanuma lama hin hidhamu naan jedha. Mee maalii hiitanii jirtanii sheeka maal waamtanii ulaagaa nikaan maal guuttanii hiitanii hirtanii sila isin jaamaan haseetanii jedhee akkasitti wal lollamee ustaaza waan kanaaf anamee maaltu narra jiraata. Ayyee nikaa sanatu akkasuma yoo ta'e hin ta'amu mee akkam wanti nikaa kanaa. Ayyee dhageeffadhu. Dhageeffattee siin ta'a. Bismillaahi rahmaani rahiim obboleessa teenya. Warri kee waan atii fi gurbaan dalaydan irra ilmaa waa xiqqoo isin wayyeessanii isin lamee wama xiqqoo sanuu wanni hin jenne akkanumaa wal jala kuttanii kan warra keessanii santuu haala isin dalaydan sanii irra irra wayyaa. Bismillaahi walumaa galattuu ati amma gaafiin ati irraa gaafattu na keenyi kiyya kuni gadi hin jabaannee bifatamiin gad jabaataa waan ta'uun fakkaatu jettee shakkii keessa jirta. Akka itti gaafsan akka itti gaafsan nikaa godhanii ati dura illihii waan jedhamu haadha abbatti illihii seenuun haraami. Keessaa'uu illihii qubbira dabartee gurbaa kanaa walitti dabalamuulleen haraam biraati. Kanarraa ta'uu badhu sirriitti garteerraa gama rabbii keetii deebii
ayyoo abboo kee sirriitti araarfadhu maasiyyaan gartee isaan itti sii qabaman yoo guutumatti hin heerumtuu heerumni sirratti haraami guutumattuu ka jedhan taate isaan ka dilaawan jechuudha isaan yeroo ni dilaawan jennu kanas ati dilii dalaydee diliin ta'e isaan irra deemti jechuudha miti atis cubbuu dalaydee cubbuun ta'e isaan irra deemti jechuu miti fakkeenyaaf yoo haadha abbaan guutumatti wama dhiira jedhamu heerumaa hin barbaannu ka jedhan taate ni dilaawan dhugaa egaa isin na dhoowwitan kalaas diliin isin irratti deemti jettee ati nama tokko jala okutte sirrattillee ni deemti isaan irrattillee ni deemti diliin sirrattillee isaan irrattillee ati maal godhuu qabda fakkeenyaaf yoo warri guutumatti waan dhiira jedhamu kan irraa si dhoorgan taate qaadii islaamatti dhaquu qabda qaadiin islaama murtii kee laalee haala hubatee inni si kennaa jechuudha malee warra nadida jettee ofiif yoo of kennitu taate atis dilooytee warrilleen ima dilaawa san akkasitti beeku jenna taani gartee namni tokko gumna ogguu walitti dalage ji'a sadeechuu jira ji'a lamachuu jira jetta nuti ammoo amata fa'a daballa haala kanaan gartee yoo nikaa wal godhachuu fedhan achi booda wal haa godhatanii jenna seerri akkana ta'uu qaba akka hundattuu ni keenyi kee numa jira egaa warri kee si godhe warri si godhe sun warruma kee abbuma kee eega ta'e sheeka fiduun shartiidhaa miti egaa abbaan gartee kennine egaa abbaan jedhe sheeka fiduun shartiidhaa miti akkasii barakallahu fiik yani inni ta'a jechuun mani kan kuulu si kennine egaa abbaan kee jedhe kenne eega jedhe namtichillee hin qeebaladhe eega jee haga si taate maharin jira durbita kanatti heerumuun inuma danda'amaa meegaruu ishee dubrichi kun ilma maalii keetiiti madaadaa isiiti abbaa fi haadha isiitti abbaan kiyyaa isa haati konko isa adaadha innis abbaan yani abbaan kiyyaa fi haati isaa obboleeyyan haati kiyyaa fi abbaan isaas obboleeyyan yani bilaaks maali jedhan san maali maqaa isaa maal ka wal jijjiiran san akkasii wal fuudhaniira wal jijjiiran san walgara walgara isa wal jijjiiraa san akkasii ni dandeessa intalli takka ilma abbeeraa ofii heerumuu dandeessi ilma adaadaa isiidha heerumuu dandeessi ni danda'ama okay jazakallahu okay gaafi tokko ustaaz madami kootini wallolle suni deertu miti gabaabduma amma sigaa isini kana keessa iyyuu wallahi gabaabdu isini yoo ani asiira kana hojjedhu asiira kana dhamdhami ilaalii naan jettu ayyee hello somna keessan jira dhandhamee ilaaluun akkam jechuuf deemta dhandhamtee ilaaluun arraba keetiin uumaan qabu gad dabarsuutu rakkoo malee barakallahu fiik gadiin dabarsin malee dhandhamuu dandeettaa jedhan gaafii asiin dura deebi'aa ture dhageeffadhu waraabbii asiin dura okay dhandhamanii adi dhandhamuu ni dandeetta gadiin dabarsin malee achumaan si mi'aaye okay ayyee jazakallahu khairan galatooma صلاة العصر لكن ريفو قربان كون غافته تنبو كيسي كاتني صلاة بسم الله وبلازي كينيا غافي لما غافته تبودا ني إرام فنه غافي لما وانا كان كمنه في جلا إرام فتمتين سيا بريم براتو غافتو دابدوبان هدوفاني جراوان تأف تنبو كيسي كاتني تنبو دقوني انتا وجدشوان أغي جروف جدشا kiisha kaatanii salaatuun hoo akkamii waan jedhu irraa gaafate waan jennu isiin tuni haraami malee najisaa miti haraami hogguu jennu waan nyaachuun dhuguun hin taane jechuudha najisa hogguu jedhan waan yoo nama tuqe ammoo qaama irraa dhiqatan jechuudha kanaafuu isiin najisaa miti haraami malee najisaa miti jenna gochuu isa najiseessitu barakallahu fiik hello assalaamu alaykum sheekh wa alaykum salaam wa rahmatullah gaafii qaba ayyee gaafiin kiyya jettu waa'ee zakaatul fitriiti beeyte ayyee amma fakkeenyaaf obboleessa kiyyaa jira inni narra guddaadha qaama miidhamaadha beeyta ayyee
Ani bultii qabaa zakkaa maatii tiyyaatii fi hagama kiyyaa sanillee obboleessa kiyya kanaaf kennuun akkamiin irratti ni danda'ama. Garuu inni maatuma kiyya waliin jiraata immoo waan isaa san hin nyaatanii gurguraniiti uffata faatti bitaniif beekte midhaan gisee kannaniif. Maatii kiyyaa waliin jiraata yoo jettu jechuun ijoolletee waliin jiraata? La abbaa kiyyaaf uummatii bira jiraata garuu immoo inni narra guddaadha qaama miidhamaadha hojjetee jiraachuu hin danda'u beekta. Saniifuu aqlillee hin ayyee rabbi aafi waayee dhagama aqlillee hin qabu jettee ayyee rabbi haa fayyisu inshaallah. ayyee faamnee jirraa dhageeffadhu. bismillaahi rahmaani rahiim buleesseenya namni zakaatul fitrii fudhatu muslima ta'uudha. Hiyyeessa ta'u ammas hiyyeessa oguu jennee ka yoo namni hirkise malee of harkisuu hin dandeenye jechuudha. Ka yoo namni waa kenneef malee inni homaa fiduu hin dandeenye osoo wayii fida jedhee fiigelleedha kaawwa takka gartee waan ittiin uf jiraachisu argatuu hin dandeenye jechuudha. Obboleessi kee ta'e obboleettii kee ta'e nama biraatu ta'e ni danda'ama jenna oguu shartii amma dubbanne tana namni sun ka guutu taate baarakallaa fiik. Isin amma aqliin qabu jetti. Nama danda'ame. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Akkam ishee kana gaafamtani? Alhamdulillah kayri akkasumatti obsita rahmata godhiif mee nama Itoophiyaa irraa bilbiluu jira. Yalla yaa khayra. Hello. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayyee. Hello. Saasin deemte Itoophiyaa namoonni. Itoophiyaan rakkoo. Ayyee obboleessi keenya kun keessaa baate. Hello. Hello. Assalamu alaikum. Hello. Siin dhagaya. Assalamu alaikum sheekh akkam. Wa alaikum salaam nagaha akkam. Khayri sheekh gaafin qaba. Ayyee. Gaafin tiyyaa xiqqoo ma wallabee qaba gartee waa'ee qaamaa laallatti qaamaa biyya arabatti bitan kan. Ayyee. Qaamaa biyya tanatti qaamaa siidhalee namarraa bitee xiqqoo namaan irraa wallabne immoo yeroo jaddadaan gahu irratti jaddadadhaan wallabnee namatu immoo ilma beeraa kiyatu namtichi san biraa immoo maallaqa waa'ee qabaa maallaqa san yeroo jaddadaan suni gahe anaas hin gaafanne isaas hin gaafanne qaamaa tana jaddadee yookaan mucaa namaa naa bira kaate amanaa gaafatee jennaan ani gartee qaamaa isaatti hin jaddadee maala ni kan keen jiru jeeni ani immoo walxiqqoo wallamne natti hin dubbanne natti himne mucichatti hin himne mucichi isa bira amanaa kaate yeroo biyya ergatuudhaaf gaafate maallaqichi qaamaa isaatiin jaddadamee jeeni mucichi immoo nana gaafate ittifaaqa akkanaa qabdanii jennaan laaboon ittifaaqa waliin qabnu waa'ee maallaqaa gartee ana gaafata malee isiin gaafatu maallaqa kan keessa irratti barbaattuu jeeni ani immoo isarra barbaattu jeeni abbaan maallaqa kanaa bilaacha dhabe. Ayyee. Gaafin tun akkamii maallaqni kun anarra jira moo isarra jira inni waan ofi wal dhabneef naan gaafannee maallaquma namaa fuudhee isin jaddadee jaa abbaan maallaqaatis kuban qabu anis immoo kuban qabu mujaan maallaqa gaafatee jennaan maallaqichi gartee inni maallaqa kennuu didee gartee isa gaafadhu jeeni ani ittifaaqa hin qabnu obboleessa gartee anis gartee naafiyatti obbolummaa wajjin qabnu malee waa'ee kana wajjin hin qabnu jedhanis maallaqa si dandeessi hin kennu jeeni inni immoo kennu jeeni abbaan maallaqa kun ni dhabe amma rakkoon ta'e jettu kana jirtiiti. Akkam fakkaatti akki nama kana akkam irratti eenyu rakkoo deemaa jechuun gaafee gaafadha. Ati maallaqa sanii aslitti iqaamaa tana maallaqumaan jaddadaniimi? Maallaqumaan jaddadanii gaayyii maallaqaan jaddadanii maallaqichi santu immoo inni akkuma ofii fedhe
natti isinimne isatti isinimne maallaqa maana bira kaasara akkuma fedhe narra kaa'e maallaqni kun immoo kan barbaadu baratti shirri haala akkuma jetti immoo kan fudhate. Hayyee. Kuchisiisamu. Kutekaa. Asii. Hello. 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 Hayyee. Assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله. Gaafii qaba ustaad. Hayyee. Hayyee gaafadhu. Meerra deebi. Hello. Siin dhagaa dubbadhu. Gaafiin xiyyaatti jettu birrii mormatti kaayyatan tana yoo libbiin isii odaa fakkii odaa taate akkami haraamu akkami akka shari'aa islaamaatitti. Hayyee. Hayyee dhageeffadhu. Bismillaahi rahmaani rahiim. Obboleetti teenya birrii mormatti kaatan yoo fakkiin isii fakkii odaa taateette ofii fakkii odaa isiin hin taatu namatti taasifata. Namni taasifatu kun ammoo jaalala waan saniitiif taasifata. Bikka kana aqiidaan ka jiru jechuudha. Wanni kun ammoo warroota waaqeffataadha biratti macbuuda isaaniiti gabbaramaa jechuudha. Ni sirbanii yaa odaa nuutumsi jedhanii isaanii sirban viidiyoo isaanii agarree jirra. Kanaafuu gabbaramaa isaaniiti. Kanaafuu gabbaramaa waaqeffataa gabbaramaa gartee kiristaana biroo ta'ee kama ta'e haa ta'u waan rabbii gaditti gabbaran takka ta'aziima guddina waan sanii isii uffatuun haa ta'u fannifatuun haa ta'u suuraa isii tolfatuun haa ta'u waan san lafaa kaasuun hin barbaachisu jenna hin ta'u siin jenna baarakallaa fiik. Hello. 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 Assalamualaikum. وعليكم السلام ورحمة الله. Jettu kanarratti Hayyee. yeroo kaanii jarri kun gargar ba'an malee ni kaanii dhamuun hin ta'uu jettanii amma immoo ni kaan kan kentaa jettanii akkamii? Sagalee deddeebisuu jiraachiin keessaa bahi. Jarri akkasitti karaa haraamaati walitti dhufan suni gargar ba'an malee ni kaan jaraa hin ta'uu jetta nama dura fatwaa. Hayyee. Amma immoo rakkoon qabu erga haalii inni ni kaa godhe sun haalii ta'ee ni kaan kentaa jettanii intalli immoo tunu gargar hin baay'in ni kaa godhamne. Sagaleen kee gabbu'aa. Warri bilbiltammee gisee namni bilbilu yeroo kennaafi. Sagalee wayitii walirratti dhufu wal gadi buusa. Yeroo kaan fatwaa keessatti jechuun gargar bahan malee wanti karaa haraamaatti walitti dhufan gargar bahan malee walitti ni kaa'edhamuun jaraa hin ta'uu jettanii. Har'a immoo erga haaliin keessi hidhe ni ta'a jettanii jarri sun gargar hin baane ni kaan jaraa akkamitti ta'uu danda'a jechuu barbaadeeti. Obboleessa keenya bismillah asumarra dhageeffadhu. Dubbi bareedduu gaafatte. Yeroo sanii waan jette intalli ji'a lama je'anii ji'a sadii je'anii isin jette. Ji'a lama ji'a sadii sanirra nuti amma tokko daballaa wuun jedheeni. Yoo dubbii san boodarra dhageesse yoo dhageesse jechuudha amma tokko daballaa. Akkanan je'eeni waan. Eega gartee
adda bahanii amma tokko gahan jechuudha. Ni keenya isaanii haala kanarratti ni ta'a jenneeti nuti akkas amanna jenna. Akkaataa gartee fatwaa biroo ka godhamus ka isin ji'a 2 ji'a 3 jettes jiini sadiin sun wanni godhameef gadameessaan isii akka qulqullaa'uuf bishaan namticha saniitirraa jechuudha. Bishaan namticha saniitirraa gadameessaan isii yoo qulqullaa'e ni keenyi ni ta'a jechuudhatti dubbatan. Ni keenyi ni ta'a. Gadameessaan isii bishaan haraamii ka duraa sanirraa yoo qulqullaa'e bishaan halaalii gadameessaa qulqullii seenuu qaba jechuudhaaf fatwaan sun godhama jenna. Ni keenyi ni hidhama gaafsan ni keenyi ni hidhama. Ammoo ka booda'aanuu sii barbaachisu akka nabiin keenya nu dubbatetti warroonni gartee zinaa dalage ka fuudhe ka heerume yoo ta'e ajjeefamuu qaba hukumiin isaa walitti deeffamuun hin barbaachisu jenna. Yoo gartee warra duraan hin heerumin kan fuudhin ta'e ammoo amma tokko adda fageessanii halangaa 100 gadhafaniiti amma tokko adda fageessan achi booda walitti deebuu danda'an. Nuti waan jennu ni keenyi ji'a eega gadameessaan isii qulqullaa'e booda ji'a 2 yookaan ji'a 3 akka fatwaan gariin jedhamutti jechuudha. Gadameessaan isii eega qulqullaa'e booda ni keenyi hidhamuun ni danda'ama. Garuu ammoo shari'aa tana haga danda'an itti dalaganii nabiin keenya gartee sila cafaqqii karaa godhe warra gartee wal fuudhee heerume ajjecha karaa godhe warra kaan ammoo amata tokko adda fageessuu halangaa 100 garafanii jechuudha. Amma namni isaan garafu yoo hin jiraatin shari'aan gartee ahkaamni shari'aadhaa kalafa jiru haqaadiin islaamaa akkasitti dalagu kan jirre waan ta'ee jiruuf jecha kanaafuu fattaqullaa mastata'atum uma dandeeysanii rabbi sodaadhaa jechuu waan jiruuf wanni namni danda'u ni jira amma jenne yoo laalle shari'aa tanatti dalaguudhaaf ahkaama bika kanaa keessatti ufiif garafuu yoo dadhabe garuu adda fagaatu hoo amata nabiin jedhe san ni danda'a jenna. Kanarratti hundooyineeti amma tokko adda fagaatuu qabanii amma ni keenyoo ka argamu taate eega gadameessaan isiidhaa ji'a 2 booda qulqullaa'ee ni danda'ama. Ni keenyi ni godhama yoo jedhamu taate ni keenyi ni godhama. Ni keenyi godhamuu fi seerri biraa guutamuunis adda adda. Akkasii baarakallahu fiikum. Si deebi'een se'a namni tokko kareefuu osoo gaafataa jiru irraa darbitan maqaa isaan beeynu ka deebisinuu bilbili silaas ittiin dhiisani. Hello. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كم شيخنا قوما؟ فيا كمي؟ الله لك. ها؟ هلو. فين كبان كم؟ نين دقاما مه دبت. أكين جري. nama pior pakai setingkat kawan boleh ulfafain hosati warra birang jirtu pati semua lamata biasa yo to biasa sama kalut mucar katun entah utara mau kutipan aja jadi nama kapti ayah kami yo wana lamata mucha timbona kana yo goda na kanina da kana kami me karihana kami jedai ilmo yoo akkisiin hin dhalle kiniina fayyadaman ni hada bi abada jiru di horman jira dura garte kana dukku ani harmati te o tatum sadu jadi gapa to biya galle jamma mutamatana butibanne hayyee dhageeffadhu. بسم الله الرحمن الرحيم obboleessa keenya waa'ee akkanaa keessatti dura wannummaan fuudhaaf heerumni godhameefu ilmaaniif jechuudha. Kanaaf jecha nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam tazawwaju alwaduuda walwaluuda nun ja'a ta hortu fuudha jedha. Wanni rasuulli barbaadu hormaata jechuudha. Faayidaan biraalleen osoma jijjiru qabxiin jabduun hormaan argamu. hormaan argamuudha.
hormaata kana kutuunoo hormaata kana kutuun karaa rakkinaatiin malee karaa shari'aan gartee rakkinatti ilaalteen yoo ta'e malee hin danda'amu jenne sun fakkeenya akkam yoo jenne yoo fakkeenyaaf intalli ka dhukkubsatu taate nama fayyaa hin qabne taate dhukkuba gartee garatti yoo qabatte miidhaa guddaa isii irra geessu dhukkuba akkasii yoo ka dhukkubsatu taate lubbuu keetiif ni sodaachisa jechaadhaan doktorri amanamaan yoo ka himuuf taate haala kanarratti hormaata dhiisuu dandeeysi akkasuma warroota taadhii yookaan wal jala ijoollee horu taate ijoolleen tun osoo lafaan ka'intuun gubbaa yoo dabalamtee ijoolleen duraa sunis miidhamtee haati ijoollee tunis miidhamtee miidhaan zaahira argamuun ka sodaatamu taate booda'aan sun ni danda'amaa jenna gaaf kana wanni booda'aan saniin kunoo maali hormaata kan wanni booda'aan saniin kun maali waan jedhamutti as deebina wanni booda'aan saniin kun ala latilaaq kan inni booda'aan siniin jedhu allilmiin booda'aan siniin jedhu waan gartee miidhaa qaama keetirran geeysine ka itti amantee beeytu walaa firii midhaanii liqimsitee tagarbuu liqimsitee hinini liqimsitee waan miidhaa qaama keetirran finne waan booda masheenummaa yookaan masheenummaa gartee hin finne ka yookaan miidhaa qaamarran finne kan inni gariin gartee dhukkuba kaansaraatiin qabu jala deemuu jira fa'aa jedhanii dubbatan waan nagahaa ta'uu yoo beekte hubattee doktoroota hedduu gaafattee tokko lama bira dabartee hedduu gaafattee qorattee mushkilaan qabu jechuu irra geesse sah haala kanatti fayyadamuu dandeessa jenna barakallahu fiik. Hello. Salaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Akkam naga jirtu sheekota. Alhamdulillah khayri. Maashaallah galatoomaa isiniin jenna gaafii takka qabaa. Ayyee. Fakkeenyaaf sheekota namni tokko intala kiristaanaa takka yoo jaalatee inni islaama. Ayyee. Akka yaa garuu akka seera amantaa kiristaanaatitti inni fuudheetu waa hunda nikaa illee hidhate qubee kaawwatee nikaa jedhamaa hin beeku garuu fuudhee akka seera jiraatitti waa hunda guutee fuudhee. Ayyee. Wanti kun akka shari'aa islaamaatti ilmi dhiiraa yookiin intalli musliima taatee kun kiristaa ta'e akkasitti nikaa waldatanii fuudhuun danda'ama. Ayyee dhageeffadhu. بسم الله الرحمن الرحيم وبلي سقيا ربي انقرته واي كان الرهاسة تجرى ولا أمة مؤمنة خير من مشركة جاء ولو أعجبتكم قبرتي قرته فورتو قبرتي مؤمنة الرسني جال جاء انت لم مشركات كافرة fuudhuu irra laal bilisa jechuun intala bilisa takaafiraa fuudhuu irra gabra fuudhuu isin wayyaje rabbiin maaliif jennaan ulaa'ika yadcuuna ila annaari dalagaan jiraa maali jennaan ummanni gara ibiddaa siyaama nama gama ibiddaa siyaama waliin rafaa bultee guyyaas ta'aa ooltee ilmaan kanarraa hortee yoo jette ilmaan teessanis ilmaan ibiddaa hortaa yoo rabbi rahmata sii godhe malee لأنه إرهدو إلمان كراهة باتي أكسما أتمانو ديمتي بودا فرشو جنتو تطوف أتمالا حكما هدو بربين لو وجهو كان أفهم توجنا بارك الله فيك. Hello. 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 Tagamu tinjiru. Hello. Halo, assalamualaikum. Waalaikum salam warahmatullah. Libre que conectada, libre en la parte. Jechuun waa'ee fikirii kanarraa jechuun yoo aba jiraatee kan. Ayyee. Fakkeenyaaf waa'ee fikirii kanarraa mallaqa naa ta'uu somaa hangam kafalee narraa jira.
mallaqa fakkiin mallaqaan hangam yookiin kafaleen irratti ta'edha. Mallaqa gam kafaluu qabaa jechuu keeti. Mallaqa gam kafalan jechuu keeti. Hello. Mallaqa irraa agartee baasuun kun kilaafa qabaa midhaan irraa baasanii waan nyaatan irraa baasanii mallaqa irraa hin baasin yooma nyaatan irraa baasi. Midhaan irraa harka shanacha kan kee 4 kiiloo 2 cinaa jedhanii immoo kiiloo 3 bareeda jedhanii akkasi. Hello. Inna beektanii. Fakkeenyaaf hooma karuuzaa. Hooma karuuzaa fa'aa inta ruuzin illee paasta illee homa nyaatan homati nyaattu. Sagaleen kee gabbaa ol deebi'aati dhiifama namni bilbilu jira karaa uummataaf dhiisime. Hello. 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 Wanirra busy gootan har'a akkam. Hello. Hello. Assalamu alaikum. Hello. Dubbadhu mee? Dhagaamaan jiru uummata sirra biizii godhu jira. Amma dhagaamu. Amma dhagaamaa maal jette? Gaafiin koo namni salaata sujuuda bu'eetti yeroo sujuuda irraa ol jedhe. Ayyee. Rabbi ighfirli yeroo jedhanu sana irraanfatee yookaan salaamataa ba'e yookaan immoo ol ka'ee dhaabate akkam godheetti guuttachuu qabaa jechuudha gaafiin koo. Ayyee dhageeffadhu. Namni sujuuda lamaanitti du'aa jidduu sujuuda lamaanii san zikrii sayyoo irraanfatee ol ka'ee takkii salaamtaa baafate maal ta'uu qabaa? Bismillaahi rahmaani rahiim. Obboleessa keenya zikrii jidduu sanii irraanfattee ogguu ol kaate azkaarri suni sunnaadha jechuudha jedhan gariin gartee olumaadha. Kanaafuu homaa zirra hin jiran jenna. Baarakallaahu fiikum. Hello. Hello. Waalaikum salam. Ayyee dubbadhu dafi. Hello. Assalamualaikum. Waalaikum salam warahmatullah. Ayyee. Gaaffii maal jette? Hello. Dhagahamaan jiru? Hello. Hello. Hello, assalamu alaikum. Waalaikum salam. Makam Sheikh.
الحمد لله خير يا كم Gaafii qaba sheek. أيه Sahaboonni zaman rasuulaa keessa yeroo gara kufrumaarra gara muslimaatti gara islaamatti deeb galani. أيه Maqaa isaanii jijjiiranne namni ammaa kun yeroo kiristaanarraa gara islaamaa ta'u maqaa jijjiirachuun maaliif barbaachise? أيه Lammaffaa ammoo amma namni daa'ima qabu tokko yeroo daa'imman kana yeroo jijjiiru yoo qaama daa'imaa kana tuqe abbaa haa ta'u haadha haa ta'u uduu cabsaa jira. أيه Akkami wanni kuni أيه dhaggeeffadhu أيه obboleewwan salaanni gahee amma suma dhaabnaa dhiifama nu gootan أيه gaafin isaa ka dura gaafin isaa ka duraa sahaabonni gaafa islaamaan maqaa isaanii jijjiiranii fi warri zabana kanaa yoo islaamahu maqaa jijjiira maaliif bismillaahi rahmaani rahiim obboleessa keenya maqaa gartee bareedaa yoon qabaatin fa'a jijjiirachuutu barbaachisaadha maqaa taabotaa fa'a nama qabuutu jira walda maaram fa'a yookaa ka qabuutu jira waan adda addaa jechuudha maqootii akkana ka gara shirkii erkatu jijjiiruun barbaachisaa ta'a dirqama ta'a maqootii tokko tokko ka shirkitti hin dabalamne fakkeenyaaf biqiltuu fa'a biqilaa fa'a waan lafaa ba'u jechuu maqootii akkanaa uummata oromoo keessa uummata shawaa keessa ka jiru kun rakkinan qabu jechuu kanaafu san akkasitti ilaalta sani ka bombaarsii daa'imarraa jijjiiruu ka jedhan akkuma dhageessanii san akkasuma qabadhu dillee akkasuma jenna baarakallahu fiik أيه akkasi obboleewwani amma sa'aatiin salaataa nu gahee jira asriini dhiifama nu gootan inshaallah bilbila asumatti nurraa dhaaba warri immoo karaa waatsaappitiin bilbiltan karaa iimootiin osoo bilbiltanii bareedaadha yoo isin bilbiltanii warri agartee iimoodha ka haasayaa jiru sagalee isaanii qatti godha duuba hin dhagaan bilaasha sa'aatii nurraa fixa namuu iimoo banadha inshaallah iimoo irratti bilbila akkasin isiniin jedha gara kaaniin immootu lakkoofsas gubbatti isinii maxxanse lakkoofsi gubbaa kana jira warri gadiin asirra barreessitanii isiniin nagaafatu jirtanii lakkoofsa isinii maxxansee jira gubbaa kana irratti lakkoofsaa fi liinkii yuutuubii kiyyaallee liinkii yuutuubillee as gubbatti isinii barreesse gubbarra laala gubbarra jira jechuudha kara gubbaatiin jira achirra laala yuutuubillee waa'ee salaataa achirratti waraabamu jira haga tashahuda irraa boodatitti dhumee jira waan cufaa achirratti ilaalladhaa isiniin jedha akkasi jazaakumullahu khayran ammaaf asumatti dhaabnaa darsii kennaa nagahaan rabbi birooliin nu haa deebisu jenna nagahaan tura